السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجت سنين جتة أكما بكيف تجا أرانتنا خصوما أداتين كودبه خصوما أنا أخونس جا إنيو نما خنا نمو فولا سابيتني بيا كوريا تخن بالتي قدده أكسم زمانو جاني جا أرجع زمانو جين كان فرتي غونوتا إسوجين كان بواروتا مه إسماو مكاساتي في iddoo dhaloota isaa kan asumaan nu ibsu ta'a karaa isaatiin isin dabarsan. Ayyee galatoomii qophii dantaan irratti naaf yeroodhaaf bagana ganna iddan. Maqaan kiyya Zammaanoo Aliyyi Usmaaniin jaama. Magaalaa godina Harargee lixaa. Ana Habiroo magaalaa Galamsootti dhaladhe. Magaalaa Galamsoo jechuudhaani. Ganda Dawwaa tokkotti. Galamsoo Wood hin beektan gaa. Itti gaafatamaa Galamsoo Wood inni dhufi. Egaa obboleessa keenya kunis viidiyoo isaa channel isaatiillee description gala isiniif kaa'umaan isiniif hima. Viidiyoolee garaagaraa biyyattis hojjechaa turanii amma talagaa immoo silaalu malee jee fiigaa dhufe hunoogaa akkasumami. Dirqi. Silaalu malee jaalalli mana jaalatu dhalaa akkasitti jaalatu Zammaanooni yoo kajibees. Akkana itti dhalaa irratti mufachiisa. Mee Zammaanoon jiruu fi jireenyi isaa kan gaafa ijoollummaa isaa maal fakkaata kan jiruu fi haala diraamaa kanaas eenyu fakkeenya godhatee yookaanu meebii tokko tokko faamilii keessaa nama ilaallatu jira inni yoo eenyu ilaaleeti fakkeenya waan kanatti akkasiin kan godhe. Ani ijoollummaa irraa kaasee amma ijoolleen hedduun na beekti biyyattis mana barumsaa irraa ni galte qoosaa fi wanni kana. Rooma kanaa Gizee ispoortii fi aadaa jedhan anuma gabbaasa barsiisan. Dibirtii qaba. Onni tana qaba. Gaaf takka tureetu mana barumsatti irafti moo yeroo irafti jedhanitti boqonnaa dhabeete boqonnaa sana gizeen boqonnaa irra dhufe kutaa guutuu moskota irra nuu dhufee qaama shanaffaa irra qabnaa yaada sanitti hedduu qoosaa ijoollummaa irraa hoo hedduu qoosaan beekamte ilmaan namni hedduun akka faamilii nuun jaa'u ijoolleen teenya ni qoosti ummaatii taalaan tapha. Maashaallah kun ummaatii jechuudha. Teetis akkasi tiyya taanaan taate. Tiyya narra taphatti. So inna aktii diraamaatii maallee kanoo. Kannaan ni jirti kannarraa ammas fadhi. Kannaan ni qabaa namni kun namni hundi beektaa akka tokko ta'uu hin danda'u. Anammas akka namaa ta'uu hin fadhu. Akka namaa ta'uu fadhee osoo hin ta'in namoonni an fakkeenya godhatu ni jiran namoota gurguddaadha. Uummata fakkeenya godhattu sani isaan san ta'uuf osoo hin ta'in akkasitti guddachuun qabaa yaada jettu san malee abaluu san ta'uu hin danda'etti addunyaan sin fudhattu. Anuma fakkeenyaaf jamiinuma fakkeenya godhee dalagu jiran. Ati kun jamsuma kana fakkeenya godhatu godha. Fakkeenyaaf godhate malee. Ammas namni gurguddaan immoo sifi bakka ati geessu san laakiin bakka akkanaa gahuun qaba darajaa akkanaa jetteetti misaala godhatta malee yoo nama qoosaama fakkeenyaan Charlie Chaplin ta'uu hin danda'u. Yoo nareeda funyaan jalatti hamisadhallee. Waan feetee waa ta'uu maaliif namu kannaa qabu kam. Mr. Bean isaa taatu iddoo gurguddaadhaan osoo afaan dubbanne nama hubachiisa. Akkas. Egaa hordoftoota keenya hunoogaa Zammaanoonis aktii kan duraanuu iskoola keessatti aktiif ture jechuudha waan akkanarratti. Har'a gaafii takka takkaan si gaafadhaa hin jeeni addunyaa kanarra gaafii hangaan gaafatamu keessaa takka dhabeen beeku iskoolatti illee haa taatu. Meebii gaafii. Baayoloojii qofan dabaan. Baayoloojii meeqa sagzee barattu bakka paartii kamitti si jira? Qaama saalaa. Qaama saalaa. Nuti gaafuu asirratti mee eegetti yoo ni yaadachiiste gisee qaama saalaa kanaa barsiisanii cinaa warra ijoo jira. Nu bira immoo maal godhan fidaniitiin barsiisan qaama saalaa dhiiraa kanaas. Fidaniitti. Wayii achi waqtiidha. No oriijinaalaa miti gaa. Antaan madhugaa sani miti. Ati ulee gaddaamti. Nuti bifuma kaartoona kan jiruuni fidanii kun akkana hunda nu barsiisan. Balaaleen tarugaan gattus takkan hedduus namni walumaa keessa giraami. So warra akkas hundaa jiraanii baayoloojii baayizeweenis paartii sanniin fadhaanii siichaa miti. Walumaan fe. Akkasumas gaamii ammaan sana isaa gaafii xiqqashoo mataa keessa dhudhuinaan hin deebisattee abdii hin gootee girtaan. Akka buqqeetti. Amma dura simpilumarraa ni eegalaa fi Zammaanoon nyaata keessaa nyaata kam jaalatu? Nyaata keessaa nyaanni haalaan jaalladha. Ruuzan jaalladha. Micheelee ruuza kan akka malee feete. Micheelee waan sanatti hin naqin. Akka biitiraa sana jedhan godhe. Okey haruma. Kabaaqila biitiratti shummaa fira asitti da shummoo fi ruuzi.
Okay, mi asmaana egaa Keenyaa dhufte amma nyaanni kam natti toleetu nyaata kam fa'a? Nyaata Keenyaa keessaa. An nyaanni natti tole hin jiru. Nyaanni waan takkaa jira waan ofiitu ganam nyaata. Lammaan hojii qaba. Mandaaziin natti tole. Mandaazii tolee jira. So mandaazii yeroo hunda siif hinnaan jechuudha. Mandaaziin fa'a. Nyaata keessaa gaa ruuzaan natti tole jira. Gaafiin itti aantu biichi Afrikaa keessaa yeroo duraatiif moobaayila fayyadamte biyyatan. Moobaayila akka tuttu kan tanaa. Moobaayiluma tachoo illaa kan yeroo duraatiif. Oromiyaa. Oromiyaa tana. Itoophiyaa keessa Oromiyaa. Siiriis amma Itoophiyaadha. Na fakkaata. Okay. Takka eegalee jira. Gaafmoo dhabeen beeku jeemi. Hin dhabe. Takka eegalee jira takka. Tun gaaffii olii galaa ture. Jeeneraaliidha yaa. Dhabdee girtaan tana. Gaaffii olii galaa. Meebi tana siibichaa miti. Nama biraas dhabuu danda'a. Anu hoggaan siif baasuun harkee malee beeku. Biyyaas maqaa siifin himaa Kongo. Kongo gurraatti jedhama. Moonoo hunda keenyee sama qofaana. Kongo hin beeku. Okay. Gaafiin itti aantu biitii Itoophiyaa keessaa afaan Ingilifaatti yaamamtu biyya tana. Itoophiyaa keessaa waacuudha. Maaliif naan jiru? Waacuu, okay. Kenteerii yaani jaam. Immoo kenteeriin Ingiliffaa. Kenteeriin Ingiliffaa. Kenteeriin Ingiliffaa miti. Kaantirii raahi kenteerii moggaase kan tasan. No. Hunoo ragaa amma ga'anis ragan qabu. Okay, kenteeriin. Waacoon tuni harargee lixatti argamu. Yaa. Carcar. Baay'ee wani naatee maal jette kenteerii. Kenteerii laa. Kaantirii turte jechuudha. Kaantirii yaani ni warri xaaliyaan. Samboodaan namni keenya kenteerii yaani. Waacuudha. Kanaaf immoo hawaasni keenya ragaadha. No. Noodha. Gaafiin isa gaafadde biitti Itoophiyaa keessaa afaan Ingiliffaatti yaamamtu biyya tamii jee gaafadde. Ani no kinteeriin kaantirii yaa. Ganda nuti amma gaa namni beektaa. Sanii miti alaa kullaan yaaliin sanii miti. Batti yaada. Gaafiin tokko xaxari moo siiboo. Biitti Itoophiyaa keessaa afaan Ingiliffaatti yaamamtu biyya tamii. Hararuma bakka. Harar ke hiika maal harar? Hin beekan. Ay. Ingiliffaanis gisee lalu hararuma. No. Akka Ingiliffaan ani maaliif harar? Anamma kasiifiin ima hiika wajjin siifiif. Biyya hiika wajjin baan taate. Wanni isheetti Ingiliffaa. No gisee amanis Ingiliffaa. Hiikaanis Ingiliffaan ni jiran jechuudha. Waan namooti yuus godhatti fayyadamu jechuudha. Hin beekne ishii kana. Hawaasa kee gaafadhu. Hawaasa hin beekne. Dhabdee girtaa ta'e. Dhabe bakkaan. Maali si gaafadde sila? Fincinqinaa jaanii beekti. Maali si gaafadde? Wanni ati na gaafatte biyya Itoophiyaa keessa. Ani Itoophiyaan mataa nama beektaa sumaa jechuun malee hin beeku. Kana duraa ta'uu maal ajaa'ibu? Itoophiyaa keessa biyyittii Ingiliffaa yaamamtu. Biyyittii Itoophiyaa keessa afaan Ingiliffaatti yaamamtu biyya tana. Eenyuma eeyyali gaamma naannuma Harargee fa'aa keessatti eeyyaalimee. Hunda yaamaa takkaayis. Dirree dawaa beeknes. Dirree dawaati yaar. Dirree dawaati. Ingiliffaan ta'e namtu awwadaa illee yoom faranjoom. Awwadaa si faranjoom dhaqee. Hin faranjoom. Haya qooy. Biyya tana nam fidaa kam. Kaameramaan inatti hin jirtu. Okay yaali batis. Abo. Watari. Yaa dhuga. Yaa boo watari. Oh my god, kaameramaan irraa deebisin jechuudha. Akkamiin raaffatta? Watari nan bishaan saslaanaa fiteessu. Egaa biyya akkamitti raaffattaa waan? Watar. Gaafii gaa. Biyya Kadir Seeffaan hin jettu duba. Inni dadhabee ture kaameramaan keenya kan deebise watar jechuudha. Biyyi Itoophiyaa keessaa afaan Ingiliffaatti yaamamtu watar. Egaa. Watari. Kan biraa jira? Hin jirtu. Lama dhabdeen hojjetanii jechuudha. Akka dhabitti lakkaa'e kaameramaan eenyu seetichi. Laa hin ta'u. Akka nama carraa biraa isaa kan nameetitti. Akka nama dhabitti ilaalama. Okay amma tana gaafuma jeeneraaliiti akkuma mataa keessatti deebiste. Intala ati akkaan jaalattu akka malee wal jaalattu ati ibisin garuu warri keessan hin fadan. Isin ammoo si jecha waa meeqa jechuun galaa hiree hunda guddee sumaa jecha jechuudha. Warri keessan ammoo intala san siin jaalatan. Akkam gooti. Nin jaaladha. Isin lubbuu wal jaalattan. Bakka
wanni biraa wanni takka Maatii abbaa kee faamiliin guutuu hin fadhan. tirfiidha sun. Akkam? Jaalatti jaaftee ishee keessatti Isin achuus goota isiidha filataa jiru. namni tokko murteessuu hin danda'u. Faamilii irraa jechuudha. Maaliif namni yoo bultii godhate bultii tiisan yoo jaharaaf haadha abbaa keetii miti. Ana bultii tiitan akkasatti dura haadha abbaan kasi jaalachuu jechuun waan ati jaalatte hojii jaalachuudhaaf. Bultii yoo taate bultii yoo jireenya kan kee gareeti. Yoo immoo waan sadarraa isa dhorkanii haadha abbaan kee fi fadhan sii godhanii haadha abbaa kee komata. Isintu waan kana naqee yoo wal dhabbiin dhufte isintu maarre. Isiniitu isiniin jaalladhan dhorkitanii. Saniifuu namni ifiif bultii irratti namni irra guddaan ifiif choice godhatu bareeda. Okay gaa. Zamaanoon akkanatti mormii godhaa jiruuf nurraan medhin. Namni dhin hadara. Nuudis akkana ta'uun inni bikkoomta ofirraa jaallatee choose godhee jiraachuu. Dhiiraa fi shamarran kamtuu nyaata irra nyaata. Akkamitti? Dhiira turre nyaata. Shamarran maaliif jedhee? Distii gisee godhan foolee tana cufa. Sababa sanii dhiirumaa turre nyaata na fakkaata. Moo ati dursanii deemtesa? Dalaan gisee teessee nyaattu haga nyaatti hin beektu. Kaameraama keenyas dubbiin tun gaseen beelaatti keessaa. Beelaatti jira. Okay. Gaaffii nyaataa isaanii fadha namni beela. Akkam. Okay. Gaaffiin kan amma si gaafadhu abbaan amata 49 deema. Ilmi immoo amata 62 deema. Haaw akkamitti ta'uu dandeenya? Akkamitti ta'uu dandeenya? Wal jijjiiraman. Akkam? Abbaaf ilma wal jijjiiraman. Abbaan amata 49 deema. Ilmi amata 62 duute akkamitti ta'uu dandeenya? Akona kan guyyaa garab makkee. Amma fakkeenya abbaan kaduu amata 49 jiraachuu danda'a. Abbaan ilmoon immoo amata 60 jiraata kan umruma gahii rabbi. Akkasuma jechuudha. Kamu duras gaaffii tana beekaa gaafadhe akkam kaalkuleeta godhan ol deeman. Kam durre lafe. Ta'u akkamitti abbaan moo ilmas maan jaan ammas no abbaan baana kaduu abbaa duba akkamitti jiraatan ni jira. Jechuun beektaa nama uffata dafee hawwarra. Kara faama. Ati mati qishoo duraan illee islaama gaafa duraan osoo waliin beelis gaafa dandeebis. Amma qishoo yeroo jilbare qishoo sammuun isaa. Wayyaa. Akka duriin. Na seentee durmata. Egaa seenee jira amma. Dhalaan akka dhiiraatti yoom yaamamti? Gisee hojii bareedaa jalatti. Akkam gisee hojii bareedaa jalatti dhalaan akka dhiiratti jechuun gisee yaamamti sin jiru. Dhiirti maal taateet? Akka dhiiratti. Dhiira jetta isin maa akkatti jaalatta? Isinoo. Na aarsu jirtanii oolu. Isinoo. Jechuun? Qashtii waayee. Akka dhiiratti dhalaan. Wanni dhiira dhalaa jaamu kun beekee maqaa itti yaamisa saalaati malee. Yaa na jechuun amma yoo. Hojii miti beeka. Yoo akkas yaamamti. Akka dhiiratti dhalaan gisee hunda laal dhalaanis akkuma dhala yaamamti. Dubartii cimtuu addunyaarraa akkana ta dhiiramee gacaaltu. Dhiira ishiin keenya hedduu jira waan ta'eef. Amma sanii achillee miti. Achis ta'uu baatu dhalaan akka dhiiratti yaamamtu akka dhiiratti jettee yaamamtu hin danda'amtu jechuun. Bakka akkuma tokko yaaman dhiiras isis yeroo sanitti jechuudha. Gaafa kofoo kaatti. Intala kofoo kaattee miti gaafa sanis. Intala kofoo kaattee miti maqaa akkuma tokko yaamaman ammoo guyyaan san guyyaa kana. Isaan lachuu akkuma tokko yaamaman. Dhiirtinis dhalaanis maqaa isaaniitiin yaamaman. Guyyaa du'a. Janaaza. Reefka guyyaa reefka jechuudha. Yaa. Amma si dhuftee? Amma naa dhuftee sun ta'e? Reefkitti hin gattu reefka miti malee. Ilmi namaa hundee dhalaaf dhiiraa. Guyyaa reefka gisee namni reefka ammoo. Dhalaan akka dhiiratti hamtee yaamti reeggusan. Dhiirti reefka jechuun horta jiru hin jirtullee. Dhalaan akka kan yaamte jechuudha. Okay yoo reefkitti yenna. Waan ilmi namaa kun hundi maqaan tokko itti yaamamu. Deebii namni deebisuudhaaf dhaluu ta'a jechuuf karaa sinna jalaa jirtan isaa. No haram khaan isa godhe. Sirree. Okay gaaffiin tanii dhumara si gaafatu. Yoo afaan torba beektes jecha tokko kan jijjiirree jiraati. Jechi san kam? Hello leen ta'a. Hello okay hello aluma maybe kan hubantaan. Wanni ati jettan ammoo afaan san namni waan takka siin jeetis deebina ati wanni aktiin ati gootus aktiin san tokkuma. Aktiin san aktii kan. Haay. Haay amma afaan Oromootti hin jiru. Haay ni jettu.
Ayyeeta. Ayyeeta amma haayini. Okay, haayin jirti. Anyways, haayin Ingiliffaan. Hello. Kan biraa. Hello sama use godhuu ni dandeenya. Kan biraa. Haayin gaafachuu fadheessan silaama. Bye. Itu tuh Ingiliffaa guddaa bira dha ta'e baay'een Ingiliffaa. Bye numa jedhan dha kan ayyee bye. Baay'een. Kan dhibeeti yaadadhu. Namni kun hundi tokko ta'u. Bakka jechuun ati waan takka giseenii fi anuma wayin siima aktii san gisee gootu afaanuma tokko naa goota haanitis afaan jijjiiramus anyway takko hundinuu jiru. Hundee ni shiita. Kan jijjiiramne suma jalaa lafa. Kan jijjiiramne rabbu. Kan jijjiiramne rabbu. Kan jijjiiramne amma. Okay, kaameramaan ibsaan isaa himu. Kaameramaan. Hin dhageenye. Tan hin dhageenye. Okay, fookas irra godhu jiraansa. Ilaaluuf jedhanii. Gaafiin yoo afaan hedduu hanga feete beekteewu wanni ati yeroo afaan kaanitis fayyadamtu. Afaan hunda feetawus kan namaa ta'us yoo fayyadamtu wanni san maali? Heloo qofaas isa biraas jira jechuudha. Heloo tana beektaa ishiin tun hedduu waliin nu galchite. Oromummaan heloo tana maa adda addatti. Aluu ijaa jira ammas. Aluu. Kanuma aboorraa haasuma egaa. Dhalaa ta'us Itaalii haasuma egaa. Yoo beektisan. Yasa yoo beekti. Kanuma akkas kaasuma egaa. Garuu immoo san maali beektaa? Qofla. Naaf waasi gala. Afaan Ingiliffaatiin haasoo jiraaf. Jettu. Qofli wal dhaba. Okay. Afaan Allah qofli wal dhaba. Qaja kunu. Qabaali. Qasalaaleeti. Ay. Qofli biyya hunda adda beeka. No, amma gisee afaan Somaaliyaa sagritu haa kan qofli. Amma qofli Somaaleetis adda. Ka Oromootis adda. For example. Akkuma qofli tujjaaraatiif kan miskiin adda adda ture. Akkam? Tujjarri qaf ja'amar. Qaduri. Tujjaarri hamma. Kii warri jaaxoon miskiin. Hamma akka irratti hin beekamne yeetuma akka miskiin akka bala. Miskiin nama kii ja'a. Tujjarri kaf jejjala kanaa fide. Maal tujjaarri? Miskiin kami qofleette? Ni afarsa miskiin hol jala. Kiyya akkasiima. Asaammat jiddu galeessa. Urjii mataa gubbaan haala. Gaaffii deebiin teenya gaa kan isa wajji godhe kana fakkaatti zamaanoon gaammoo hedduu yaaleessa. Ndakki nan dandeenye. Hawaasni qayyaraa gaa. Har'a gaadhamoo fuudhamte ati akkamitti biyya ta'e isaan biyya afaan Ingiliffaatii yaamantuu dadhabdee firraa. Hedduun bishaan kanaaf bishaan mana hin fayyadaman saniif. Ayish. Watarree itti fayyadamu turte. Ammaan tana gaaffii teenya gaa xumurree jirra. Zamaanoon kun gaa irra guddaa waan dhodhoofasan tanas hin qabu. Ni qaba kan hin jirre dhodhoofasan wanni tuwaalee. Mee asumaan garla fireendii baanan san ni qabda. Egaa namni kamii dhaba. Waan dhabuun ta'a. Oo dhiifama. Ni qabda jechuu qiyyaa miti. Habba mee qabda. Egaa habba mee qabda jechuudha. An takkuma hin qabaa. Akkuma. Takkittiin sunuu yoo barbaachisaa deema qallee hin dha. Noonu rakkina hin qabu. Dhiisi maqaa. Hin dhaadhis. No maaliif amala keetiin si beekaa boruu taaltammaas yoo. Lakkee. Viidiyoon tun teessi. Isheen tun haa teessu. Rakkina hin qabu. Maqaa yeroodhaaf nuu kaa'e. Baay'ee galata. Private mandaa himta. Baay'ee. Takka ni qabu. Akkuma qabda. Akkam hangam takka biyyoo tana yoo jenne yoo. Ammata afur. Ammata afur. Wajji isaa tursiis. Amina. Do'ee manguddoo qabuuti. Shaallah nama fayyada. Shaallah. Mee zamaanoon jaalala keessatti mudannoon inni qabu. Takka tasi gammachiiste takka immoo tasi gaddisiiste. Jaalala keessatti. Jaalala keessatti. Mudannoo jaalala keessatti nama gaaf takka jaalallee tiitan itti wal dubbisna wal bira hin jirru bilbilaan. Ganama yeroo sun subiidha na biraan. Ganama subii. Gahee ganama. An mana keenyarraa addan galaaq ollaadha. Bilbila nutti dawwalte. Bilbila kiyya akka carraa parsantii takka lama qaba. Ollaa kiyya kana dalaagan haadha ilmaanitti nama guddaa. Ulaa dhadhoottee eenyu ulaa si dhadhaa naan jetti jaalalli dhiisan silkidhaan. Sagalee laatiin dhagaa dhalaadhaa namaatu dhadhaa. Subiidha na biraan. Ishii waliin dhadhoottuuf ganama waa godhuudhaaf ijoollee kibriita natti kanni. Iskoola deemu. Mee zamaanoo kibriita ishumaa naan jetti sagalee dhalaa jedhee anaa ol ka'ee amma gana ittiin mudeemaa miira ishiitti kanatti dhadhaa. Oloo ka'ee silkiin dhaamte.
isin kibrita sin dhageenye zaman mara silkiin dhaamte waan beekaa cubadde dhaamsa silkiisi yaa qachuuda waan biraatidha magaalaan waan akkasitti fakkaate sadum zannan samboota kaisin sin mufattee jechuudha mufattee like hubachiseen lagi malee anuma durum bikkasan khaye wallahi si ja'anni cire duna ajaa'ib danno kanuma dhalaan irra guddaa waan biraasaati yaa so isii duraan yoo shakkii faasirraa qabaatte qoga dhalaa faasii bira dhageenyaan calsiraan maali jettee sagalee ittiin dhagoo jiranii meebii karaa biraa fajaanii ani nama wajji giseen taa'ullee achi qaqqabu san hin beeku an akkan jaalallee qabu namatti immoo jechuun dhaadannoo sun ta'in akka namni keenya agartee hin shawwatamne dhugaafati tana bira jirtis akka namillee dura gartee aboo akkana gaa'e yoo lama ta'uu feete okay mee taan si gammachiisti yoo wanni na gammachiise ani jireenyuma kiyya keessatti hin seenu jaalala alatti ani jireenya kiyya alatti na gammachiise hiyyeessa gartee gisee iski uummata harka qalleeyyan fiilingiin suni gammachuus gadda wal keessa garuu moora haalaan gammachuu gisee ati isaan kana gartee gargaartee waan qabduun takka nama gargaarsisiifte isaan gammadanis booyan atis wajjuma gammaddee hojii bochaa waan sanni hedduu naamu baasumaanoo hedduu agartee dandeettiin yoon qaslaayin qabaadde meebii gaachuun namni tanuma qabumee tokko qaba rabbisatan jaanii namni waan kanaa hedduudha kan hawaasa garsiisaa godhus kan dhoo isaan godhus hedduudha sanuma hunda barbara ta'ee beeksisuutiifis gaa rabbiin waa laafisa hiyyeessa gargaara jechuun barbaada nama ganaa seenaa nama cimaadha waa hedduu barreessee jira kitaaba barreesses nin qaba maqaan kitaaba sanii ibdura himna shaala durnaaf jaama duranaaf jechuudha durnaaf seenaa fi qoosas ni qaba jaalas ni qaba kitaabni afaan oromoo baay'inaan kan namni hedduun barreessu asoosama nama jaalala amartii qubee laamarree sanyii ganti soraajii kitaabota hedduus dubbiseetiin jira seenaa qabsoo oromoo kun seenaa kan jiraani kan asoosama hawwiin eeggannaa inshallah kun immoo qoosas ni qaba kitaaba akkamanitti ihimii waa wal fakkeessu hedduu qabu inshallah gaa oshoo faa dubbiste irra guddaa jiraama oshollee dubbise hin maraan irra guddaa maali nuti keessaa garuu oshoon bareedaa bareedaadha waa hedduu kaa koobireensi biratti uumtisi godhe garuu yoo ati maal jedhee ta matsaafa oshoo sanatti nam tokko nin beeyaanis haa dubbiseetuma waan manni joosan godhe jechuudha sammuun isaa wanta taate oshoo hammaan haga sadiitiin dubbise paartii akka qabu tokko jira duba akkasiin jajjabuma gaa jaba haga sadiin dubbise akka ati waa teesti godhu si godha amma gaaf tokko isarraa bakkee haalan ajaa'ib saayiba kan kee tokko har'a ati dura dubbisi boruu isii bira kotii iftaan yoo inni dubbisuu baate ganaan dubbisiin nama tokko har'a ni dubbista boruu gisee cal jettee bira kottu inni si dubbisuu qaba amma kalee si dubbisee mi har'a inni kun si dubbisuu qaba yoo inni kun har'a si dubbisuu baate boona wayitii kasi jira dhiisii bakka isa kana gana bartee jirtaa isa kana dhiisii bakka waan san teesti godhe nama tokko irratti maal naan jee maana bira kotta gaa kalee naan jee maana dubbisiin dubaatiin jee lakka haraa deebitee mootu naa waa iddoo akka teesti gootu qophummaa taa'ee if dhaggeeffadhu ammas gartee qophummaatti jechuun namni deebii waa nama gaafattee waa gisee nama gaafattu jaa deebii namarra deebiin si keessa jiru sun tasanirra wayyaa namni siin deebisuu siituu ifitti amantummaa hin qabne malee deebiin suma keessa jirti. Isaa bitaa baatee bakka itti deeggaruun qaba bakka itti deeggarree amma taga bakka amantiitti hin deeggarreen isa. Bakka takka maal jaammas numaa beekta karaa amantii irrattis maqaan rabbi maaliif sagaltee jira. Kanarratti wal faalleessina. Kanatti ammas maal jedhe abbaan kee yoo inni nama joltu taale irratti ayita kan tumsini takka wannan jedhe maaliif jennaan amantummaa bira qabaatee tutaalee jiru. Hafita tokko. Hafita tokko maal jira. Takka sani taa'an ammoo daawwit matanaan daawwiti daqiiqa 5 wal filaalii fuula taa'eema. Goggodii
atummaa waan eenyu kutaatee barta okay ati action hunda following godhe wette man ma dage oshan gutu wala si dhaabu mi haat maal jetti mucaa kiyya maraate kuttee fidam hay warra keessatti yoonii fi wanta kasi ergate godin dibi waan san maaliif mataa isaaniitiin deemu jirtaati ammasi paartii mana kana guutuu keessa manamaa jira osuma namni taa'u namatti makatini sinja yeroo tan akka gizi hasan waan isaan hasan sanitti usi qobli wajjin yoommoo cal jette arama usi sinjani maaliif amalli kee khadurani kana amti amma gaamaati waa inni jeekan testu godhu deemtu akkasuma dhageetu guyyaa tokko usa hay maal taatee arranaan jiru galmanni guutuun ahaa dhugaa saabbaan maal taatee akkasiin hin jenneef Uma isaan jaakar wajji qobli akka nama wajji jiru sisaanii like sirri dhawne sun garuu ano anjoon test bayta wala oshola test got test ni got an test yoon ni godhees waan ragartee yoo taates fudhatamanii qaba jiru takkafa ammas bishaan soo guddaa ganamu haayilaandii bishaan kaanitti jechuudha waa tokko dhugiiti ganamu sibii jechuudha sammuu kana garagalchi ciisii bakka achuun kan stressni sirraa maarreeta duba rabbii keessa duuti yoo daawwitiin dayyaa orsha bilaalee soo gudda dhuge abbaa kiyya namaa jedhale dantaa isaati warra kiyyan erga cal namni maal naan jaa yoon haaluma akkas deemee sanadu inni ammaas tokko kan ilaale dubbisen gisee waswaasin si dhagahame osoo kophaate magaalaas deemu jirtu ifiyaami zamaanoo haya rabbi amma kun aktii hunda goote zamaanoo fiigate goote namni si agare wanni akka hin dhabneef ijaarsinne idaa namni if dhabuun amantii takka wayitanii ana amantii takka illee noo dabu siin jaa namni amantii hin qabne gaa namaa miti innima wanumarraa si baasamu amma fakkeenya jaasa qonni amantii qaba giti jaan beeku amantii ibaadaa fi tadiin qofa waamti amantii qaba jechuun namni amanamummaa namni kun amakkanaati hawaasi bira kaatu haqa namaa namantuu inni ta'u amantii waan kana immoo wanni waan kana nama barsiisu amantii dhamma amantii gisee amantii baratte la sanirraahi amantii qaba gisee jaannamticha kuni waa lama qaba amantii danteessintu amanamummaa fi waan kana hundi sii kan namni jalqaba wanni qabachuu qaba amantii amma kawaa sibira kaatee namni fakkeenyaaf kan amanama sanummaanuu maali yoo amantii qabaate amantii qaba jechuun sun ilaattan ibaadaa tarabbii sanii wanni jalqabni ilma namaa wanni ilmi namaa qabaachuu qabu amantiidha amantii tanaatu wanta nama barsiisaa like akkasi akkasuma gaa warri matsaaf ooshoo warri gaa maybe ooshuma kanaan beeni jira ammaan tana gaa sarchi gootanii ilaalee naayee firaadhii isaa waa hedduu fooloo si boo'isa yoo biyya ammaan dhigatanii asiin hin jaa yoo biyya abbaan dhigatanis mee lafa gadi faa siin jaa yoo sanuun dirraa sirraa furayyaa inshaallah amma buuga isaatis inshaallah abdiidhaan eenaa jechuudhaani kitaaba jechuudha kitaaba مصطفى إننا منطقة كتابة إن شاء الله أبديدان إني وربيجي مه يا زمانون موفي هكاس دراما لي إلا ما دري تهيسا هم جالته بيت هم تو رست تولا أنا هندي ساتوني جالته كم علمه دي يارو هني هتو بريدة هذا كاي روج تيلي نمو إراجع فني راج نجرامي أنا بفكر يا فني راجع بدي خيني راجع سنجرا نمو كسمة كبرو drama tokko namni abbaan jibbu jiru namu itti yaaduu dalagaame moora garuu kan irraa hawaasnis jaallatee asiis ni fadheet. Hawaasnis jaallatee iddoo wanni ta'e imimanii isaa hedduun fadha. Tiyyaan baasii koronaa. Koronaa. Tiyyaan baasii sun hedduu bareeda. Kamirra. Ani hedduu das na jiru qophii ramadaana hajaa tokko hedduu jaalladha. Mutaqajjala na keessa. وانا ورسيسا سنة الدجال لا ولكن مو يو فني تاتي نمان يسال بريدة بريدة so رمضان نزجع قسمة دياتي جرا إيه كوبي رمضان كوبي رمضان خبرها كده استفيد كمان كجاوب إن شاء الله ميجا نمني واحد دورة خن حاسو أسمان ويما أرومو دافع يوتيوبرو تيجو so وين إساني هو مال أمدمي أنا فهمتها فيديو الباسو هنا. أورا يوتيوبر راون جيبو. أنا كنا متوقع واني اللي جيبو. وان صورة وان برا. إذا فيديو بنتو وان برا. وان ساين هلا نجيب. أوكي تامريه ترى بريتشني وان جرّ بقى خايني سيف. إيه. أوقات ترى تويته. وان برا. وان سنة دو جيب. نمد دبي كنا شلار. أنا كخجيت نمس دبي لار. أمون توم مرة دبي. رادة با. لا ما مسمو. كوبي نما واقول.
YouTube ni sinayyamu dhuga sagalee nama biraa waa itti goggodhu kana hinayyamu ammas sagalee Facebook irraa fidee YouTube irra faaqaa'u waa YouTube like waan fakkootu xiqqaatus waan khatarratti qofa fokus godhu YouTube banadhu uusii irratti haaseeti fedhu siinaa namni ni dhufa ammas gisee YouTube daleedu namni kan hedduun beektaa osoo viidiyoon dalagin osoo maan dalagin subscribe naa godhii siin jaa osoo warratiin dalagin akka ati waan qorqodaa subscribe maqaa isaanuu sarchii goote dhufu share naa godhi faa siin jaa YouTube kan irratti abalu kun maal dalaga jeetiin share isa godhan kana dhibti waan kana namni wanni nu godhuun Facebook an ninja subscribe Galamsoo YouTube seenati subscribe nu godha akkana ninja namni si godha immoo wanni namni itti godhu sun qabaachuu qabda viidiyoo daleedee drama akkana daleedee namni kun uumama wanni irra si gargaaru yoo ati qoo jalaa qabaatte ati amma faamiliin ta'ee yoo si gargaarte waan fedhii tantee ilaalanii yaa viidiyoo maraa kaameeraa isa barbaachisa jedhanii eegatti waa xiqqoo dalagu eegatti silkii martaa duran kaameeraa si bitan jechuudha kaameeraa kana kaameeraa si bitan gaafa dura bilbilaan eegalte fedhii tantee san nufi jabeenya kan keessatti ilaalee namni waa si gargaara like san godhuu qaba jechuudha. Nama adrii qaba akkuma nama wayita akkuma adda addaa faamaan kanuma akkamatti agartee faamee faacuu waan ta'uu jira an koomantii oomishmaa fakkeenyaaf wanni koomantii irraan si gaddisiisanii jiraata guddaa koomantii si aarsisaa waan jira koomantii akka ajaa'ibatti akka baasii eegan magaalaa kana dhufee waan duraanii wayita duraan biyyattiin negatiivan qabu warri koomantii naa rabsu silaa jarum warra jaraati jarri hedduu guddina aartii Oromoo kanan fadhu arraba silaa duritti nu arrabsan san gisee koomentii jalatti naan jaani hedduun natti dhaga'amu ni naara emotional ta'u hawaasni keenya uumaan jiru asitti qofa arraba beektaa namni nama isa arrabsu nama isa homatu hin qabne sirritti daallee guddaa immoo warri akka cimtee hojjette si godha akka yaa dhugaa hedduu sirraan bareedu naan jedha akka namaa reemaa inuma akkanatti ta'uun sirraan bareedu afaan Oromoo barreessa samboota inni fadhaan namoota negatiivaa kan haanidha garuu waan haanuma laata negatiivota kana barbaade inni wanna fedhiisa kasarraa tolu ittiin bu'aara haati nu hundaa'u anaas jina dhorkite soofis gitam goote sanii malee asirraan tolu sirraan tolu naan jedha dhuguma baana narraan tolu gokon wannaa miti gaa kun negatiivaa miti dhuguma natti himi kan dhuguma siime duba namni dillee san keessa tokko sin akkamitti namni wal akkuma amma innetti namni tokko namni walirra waa faame innemi na jaalata tokkichisa yaa maybe kastoo kana okay mee ammaati xumura irratti gaa yuutubaroota Oromootiif amma warra yuutuba hojjetu yeroo ammaati isaaniif ergaa gabaabaa takka ergaan isaanii dabarsu wal bira dhaabbadhaa yeroo yuutuba qabu hundinuu ati feetu kuma 100 qabaadhu ati miliyoona qabaadhu jarri wanni caalu maal seet sheer olii godha wal bira dhaabbata waliif guddisa ni beeka ka isaa kun arra yoo bade ummanni dilla kun akka isa bira dhaabbatu boru ni beeka sappoorti wal godhuu qabna wal bira dhaabbanni sheer olii goone sheer olii godhuu tana akka nama isaa dhabetti ilaala namni keenya innaa miqqanyummaa jechuudha awwumatan hin jibbaa beeka namni keenya sheer olii godhee wal bira dhaabbatee wal jajjabeessuu qaba waliif guddisuu qaba ammas walii guddisuu gisee jennu humaana namticha kun maallaqaa miti wanni ati naa kannite share gootee fi subscribe an YouTube kan jirra be abaloo kana subscribe godhaan ninja sagaleen viidiyoodhaan humaa hundi takka narraan irratti gaa saniifu wal bira dhaabbannee yuutubaroonni Oromoo guutuun akka yuutubaratti silaa Oromoon umarri yuutuba qabu kun kophatti nama yuutuubni banamuu qabamu abbaa fedhe haa ta'u fedhu feemasan haa ta'u fedhu feemasan ta'e yuutubaroota Oromoo kana kontaakti godhee hunda walitti qabee bilbilaanis dubbisee kan WhatsApp keessaan gruppii godhuu danda'a taanaan namticha saniif anna yuutuuban kan naafan anamma asirratti si butaka jecha ammaa jecha kana gruppiidhaan namoo gruppii banee walitti hunda fiduu yaa amma dura gruppii san banamtee guutumee biyoo keessatti turte gaatu keessoo laki Facebook irratti sinuma jirti yuutubaroota Oromoo maarree jaanii kana numa jirti telegiraama wal jaa keessa gisee seenne warricha keessaa koomantiif maal godhee nama rabbashu yuutubaroota miti miti namu aaditti godhama kanaaf dami maal waliin jaan atis yuutubara qabee fiddiisin jaan haa tokko tokko maal godha tokko tokko yaada wal dabarfatee wal jajjabeessa ijoollee takka maan beekun boodira dhufaniitu maal godhan liinkuu sitti eegama akka liinkuu inaasa waliin liinkii bicha godha wanni inni ta'u akkasillee amma WhatsApp faadhaan silaa kireet godhame
yuutuubaroota Oromoo kana hunda walitti qabda. Namtichi viidiyoo isaa baasu yeroo viidiyoo isaa baasetti yuutuubaroonni hundi sheerri godhu. Yaadi kau esa dah kayak selalam arah sih kira namni bo. Mana beta amma yo kan grup bane khamis wan berat wani. So wajib jabe isara dah. Khasir bayin divan amit tergu jiram kuch ba. Kuch mata nahi. Share na boleh je. Hai. Foto marre onne ti ye lubu je ba. YouTuber yani ka to kolin naga bane khas sene ti. Odu politika sene cha fali kabe tama awa share na boleh jelas sinja. Maybe ga namu wanu andra gudda mo kan khaya wani nagam batis. Of taate godale. Ayah. Kesalate. Odu telebus akad delagu das jama odu khijiba sama sonte na karte. Gubba tarati kira abi isa kawit marre ba kani kira balaga odu mese. Allah ajje se kam gete banta. Atu da mo ta shimale si tai zina asa asa. Khabrat ini. So warri kas nondinuga. Awachna dabbanu. Achna dabbanu wala jijibesinu ilman oromo nutu wal male man qabnu. Wajibesine wal bar dabbatu qabna sinin jagal to. Akasi ga khno kopiti naga asarati godu kan ya bitsa inshallah zamaro nisi galamso wood tani betan jetin abdi kaba galamso wood ga linkiza azala sini hala diskusnya galani arkatani etani kat istin kuma ma jenisani siwata karwango to ka dim to santa ka bicha to ka bika dawla sanis keliu goda jadi video shute isimbra na bat ufta drika da mumma mi habanu subscribe isallena ra goda jaz tirre kana tisbiya ha me ta abani atiga tare da beju anasar raje ittellenu ne ga bisman naje hagalo to mobile galam sodro tellenu arkatte sherni gon inshallah Allah angga saganta beratinis amantana nabret terekam saganta berat angga gana walit de benitiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ninja